Kaameeraa kaawwadhu icciitii gadi guuri jedhiin nagaa fi ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu jaalatamtoota hordoftoota koo. Guyyaa har'aa immoo jechuudha caaltuun yaada haaraa yaada ajaa'iba tokko qabattee dhuftee jirti jechuudha. Abdiin mana kiraa ni kaffalaa akkatti taa'u mana isaa keessa dhabee dubartoonni sun lamaan oliif gadi hari'aa jiru jaartiin ajjii fi magartuuni. Kanaafiyyuu abdii bilbilee waamee jira. Yeroo inni dhufe immoo maaliidhaaf mana kiraa kaffaltaa atoo keessan jirtu jedheenanii gaafadha jettee jechuudha. Ajaa'iba yaa gowwaa dhugaa rabbi ani gowwaa akka keetii addunyaa kanarratti hin argine. Waan akkanaati namni kaameeraa keeyyatee addunyaa muluun kan ilaalu icciitii haasoftan. Inni silaa rakkina guddaa keessa jira. Edda rakkina isaa hubatte edda mana isaatii ari'amuu hubattee ta'eera ta'ee jechuudha. Kaameeraa keenyaa keessee lammaan jechuudha. Nama karaarra taa'ee kadhatu jechuudha kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Kaameeraa keessatti icciitii mucaa keessaa gadi guurtaa sayyuu immoo amma tokko lama sittin himaa dhagayi tokko lama sittin himaa dhagayi jechuudha caaltuu kiyya. Rakkinni abdii ragaa osoo hin taane ammayyuu rakkinni sirragaa jechuudha. Rakkinni sirragaa waa'ee magartuu waa'ee jaartii hajji natti inaasahiini. Ani aasaa isaanii hin barbaadu. Lafa isaan dhaabbatan dhaabbachuu hin barbaadu. Maqaa isaanii natti hin kaasin osoo siin jechaa jiru ati immoo maqaa isaanii itti kaaste. Ani kanan siin jedhu jarreenis irratti waliigalaa jirti. Qoricha laannaa fi qoricha obaafnaa jechaa jiru. Gaafa ishiin jettu ani isaan harkaa fuudhee nyaachuu dhiisiti bakka isaan dhaabbatan bakki suurri isaanii jiru iyyuu hin ga'u jedhe jechuudha abdiin jechuudha. Ishiin mee maal jettee kaameeraa keessee isaan lachuu gidduu silaa rakkoon akka jiru beetti. Caaltuu soo ta'e rakkina walakkaa jirti. Abdiin soo ta'e rakkina walakkaa jira. Abdiin immoo viidiyoodhuma ishiin si waraabde sana osoo nama faana qoricha si laatanii nama faana si ciibsitee viidiyoo waraabdee ittiin si dorsaa kan jirtu. Ati eenyummaa kee obbeettaa maalummaa kee obbeettaa Oromoon eenyummaa kee beekaa isa maaliit amma kana sodaattame yoo gadi gallakkifame maali? Bakka yoo gadi gallakkifame maali? Ofii keetiif miti qorichaan akkas si godhani bakka isaaniif iyyuu waaqayyo isaaniyyuu isaaniin dhiisu jechuudha. Maaf amma kana sodaatta? Inni maal jedhaanii waan tokko akkatti naa gootuun barbaada. Isas immoo bilbila jaartii hajji keessas viidiyoon koo jira. Akkasuma magartuu biraas jira. Karaa itti dhaanii bilbila isaanii fuutee furmaatee ati gootu karaa ittiin naa cuftu naa balleessitu barbaada. Gosti isaa immoo akkas akkasii dileetii miti kan gootu. Karaa ittiin cuqaasanii koppii godhan sana karaa sanaadhaan kan ta'u natti dhiisi. Anatti amani. Anatti waan barbaadde sii godha. Ati kaleessa waan barbaadde naaf taateetta miti. Maalidha siif hin ta'a taate isa damma akkana jettee viidiyoo irratti gallakkiste kana otoo ati gocha kana raawwatin yoo isaan dhukee sirraa kaasuu baatan maal jette naan jedhe. Ela maal jette naan jedhe dhukee sirraa kaasu jechuudha. Walii galanii maaliif seetimee ati kan akkatti kaameeraa keeyyattee intala mootii miti intala mootummaa yoo taate jechuudha. Akkatti namni icciitii nama keessaa waraabee gadi gallakkisaa. Jireenyi keessan, haasawaan keessan, nyaachi keessan, dhugaatiin keessan dirqama kaameeraadha. Waan hojjettu dhabdee, waan haasoftu dhabdee. Mee nama rakkate akkatti waamanii jiru nama furmaata faradaamee asirratti nama furmaata yaaddaniif tokko nama karaa inni seera argatu wayin immoo nama karaa inni qajeelfama wayii argatu. Yookiin immoo namni mana isaatii bahee gara mana isaatiitti akka deebi'uuf namni ari'amaa jiru ari'umsa sana keessa akkamittidhaan akka afuu qabu namni mala namaa malu namni nama gargaaru namni rakkoo keessaa nama baasu kaameeruma kaayee jechuudha.
mee addunyaan akka argu biyya muluu akka wal ga'utti taa'ee haasawa baay'ee gargaarte. Ati abdii gargaaruuf osoo hin taane rakkina mataa keetiif jettee abdii mana keetti waamte. Inni garuu miskiina, inni garuu nama dhugaa waan keessa isaa jiru muluu tokko lama jedhee gadi sii gore. Waa'ee mucaa keellee har'allee ani calin jennee har'allee an zimin jennee ajii yoo ta'e amalaan qabannee birrii amma inni barbaadu kennineefit mucaan kee gara mana keetitti yookiin immoo siif akka kennamtu in taasifnaa. Ta'uu baannaan immoo boolla keessan gadi buuse in dhiisu jedhee itti dhaadachaa jira jechuudha. Nama sammuusaa dabarsanii bifti isaallee dhugaa amma bifatti deebi'aa jiran egaa waaqumatti isa gargaaraa jira. Rabbuma isaa isanni amaneetu isa gargaaraa jira itti fakkaate. Nama bakka siruma isaa bifa isaa buuse bifatti ni deebi'ee danni jedhee kaleessa maaliif waamtee akkasin jedhiniin maashin dhugaa rabbii isgoo jedhanii waa'ee keessanoo sagaduudha malee namaa fi hin galu jechuudha. Inni birrii baree ilmoo immoo hin deebisu maal immoo hin deebisu jetti teessee amma jaartiin ajeela viidiyoo yoon argiteetti ishiin online irraan buutu na ajiin gale ajitti si agarsiistee jechuudha. Ajiin as garagalee dhukkee sirraa kaasa akkuma kaleessa jechuudha. Miila kee asii gadee gadi gottote jechuudha. Innaa isa kanadhaati uummanni sin faana rakkate jechuudha. Uummanni sin faana rakkate sin gorsaa sinii barreessaa. Bakkee ati amma ishiin hojjatte kanatti bakkee ishiin viidiyoo kana gallakkistetti dhugaa koomentiin namni hundumtuu maaliif viidiyoo gadi gallakkifte maaliif icciitii afaanii guurtee kaameraa keessee maaliif gadi gallakkiste muluun namaa kan koomentii sii barreessu jechuudha. Iyyaaddu ati xiqqoo ishii iyyaaddu haadha formaa natti dhiisetti yookiin inni mashiin shinti beetti seente yookiin inni mashiin kushiinaa seente kompiitara abbaa kee dhugaa rabbii kompiitara abbaa ishiitii amma gaagudii hojjetti meen argina kaa borummoo hin argina boruma argina har'a bullee boru ganama immoo hin argina jechuudha waan ati hojjettu. Isa kanadha. Osoo akka rabbiif ta'u baateera ta'e atiyyuu nama har'aan turre duutee turte jechaa jira. Inni taasaa jira bakka gorsaa jiraaniin kaameraa hin argine dhugaa rabbii miskiina. Amma ganaan nami enaa sayyummoo naammoo viidiyoo kana mooshii waraabdee gadi gallakkistee arge moo maal akka ta'u ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal jechuu namni waloon sammuun qulfii hundinuu mee bakka jirutti mee dhugaa rabbii mee kaameeruma bakka bilbiluma mee baatee mee yaa karaadhuma mee yaada walii bakka waan hundumayyuu yoo afaan kee hiwatu bilbila yoo maal jedhu kaameeraa maal wal gorsuun akkanatti wal deebisuun akkatti wal yaaduun akkatti akkanatti miti caaltu dogoggora guddaa hojjette dhugaa dubbachuudhaaf dogoggora guddaa hojjette otoo ariifatteeyyuu balleessiteeyyuu akkatti nutti tolu viidiyoo kana jechuudha. Inde kaleessa akkatti isaan dhufeessaa turan hin argine akkatti waan ishiin gochaa turte jaartiin ajjii inde maal ishiin dhugaa rabbii beeksise. Na keddo YouTube mo subscribe like gochuudhaan ina jajjabeessaa isiniin jedha Oromoo kodhaa eebbifama Waaqayyoon sinaa eebbisu gadi guurtuu iccitii keessanii immoo sinirraa qabu dhugaa rabbii.